Akkam jirtan hordoftoota keenya kun Finfinnee News Networkidha. Anis Daniel Dibaabaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti ajjechaa mootummaan Biltsiginnaa kan aangoo of harkaa qabu lammiilee Oromoo irratti raawwataa jiru ilaalchise sagantaa gabaabaa isin waliin tura. Guyyaa har'aa miidiyaa sabaa himaa irratti kan faca'aa ture Suuraa daangaa kan Dambidollootti mootummaan Biltsiginnaa erga qabee hidheen booddee guyyaa tokko booddee ajjeesee bakkeetti darbe ilaalchise baay'ee naanna'aa ture. Sabaa himaarra wanni kun haalaan naanna'aatti ture. Egaan mootummaan Itoophiyaa waggaa 2 fuuldura caamsaa 11/2021 Amaanu'eel Wandimuu erga qabeen booddee mana warraati fuudhuudhaan abbaa torbeetii ana abbaa torbeetii jedhi jechuudhaan erga karaarra naannessanii booddee gabaa keessa naannessanii booddee addabaabayitti geessuudhaan utuu maatiin ilaalanii utuu obbolaan ilaalanii bakka tokkotti mootummaan amma aangoorra jiru kun ajjeese. Amaanu'eel Wandimuu akkuma argitan kana nama waaqayyoo fi nama amantii nama ta'e nama waan nama isaan jedhan kanarratti akka inni bobba'ee jiru abbaa torbee ta'ee bobba'ee akka inni jiru wanti calaqqisu tokkollee hin mul'atu. Maatiin yagguu sana kan isaan boo'aa turanii micaan isaanii wallaalaa akka ta'ee fi nama amantii akka ta'ee fi qabsoo amma deemaa jiru keessatti illee adda durummaan waan hirmaachaa jiru akka hin jirre ture kan maatiin isaa dubbatan. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhamus mana maatiitii micaa kana fuudhee erga shugguxii mormatti hidhee gabaa keessa naannesseen booddee addabaabayitti ajjeese. Addunyaa keessatti waan akkasii yeroo ammaa kanatti kan ta'aa jiran biyyoota Arabaa keessatti namni tokko yoo amantii isaanirra jallatee fi finxaalessummaan amantii sababa jiruuf nama ajjeesu ni jira. Biyyoota Arabaan alatti wantoonni akkasii kan keessatti deemaatti jiran Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan akkuma argitan kana maatii jalaati. Ijoollee daa'ima umriin isaanii 20 hin guutin jiru fuudhanii haala suukanneessaa ta'een addabaabayii keessatti utuu iji namaa ilaalu ajjeesaatti jiru. Seerri biyya sana keessatti waraqaarra jira. Waraqaan alatti mootummaan aangoorra jiru kun ofuma isaatii seera. Ofuma isaatii waan barbaade muru. Mana seeraatti geessuun seeraan mirgi jiraachuu dhala namaa kan seerri biyya sanaa tarreessu. Heerri biyya sanaa kan tarreessu hojii irra kan oolle gochaatti akka isaan jiran argina jechuudha. Waggaa 2 booddee guyyaa har'aa daangaa kan jedhamu dargaggoo Oromoo Dambidolloo keessatti erga nama 4-5 waliin qabanii booddee hiriyootuma isaa wajjiniin erga qabaniin booddee isas abbaa torbee jedhanii yakkuudhaan ajjeesanii bakkeetti gatanii jiru. Egaa daangaan daa'ima umriin isaa 20 gadii kan ta'e yagguu ta'u mootummaan kun abbaa torbeetti jechuudhaan mootummaa isaatiif akka waan sodaachisetti micaa kana ajjeese bakkeetti gatee jira. Egaa dararri kun ittuma fufeetti jira. Mootummaan aangoorra jiru kun abbaa sodaate yookaan abbaa mootummaa kootiif naaf sodaachisan jedhee yaadu wanni tokko malee lubbuu isaaniitiif ilaalcha tokko malee ajjeesee gataatti jira jechuudha. Wanni kun deddeebi'ee mootummaa kanaan geggeeffamaatti jira. Giddugaleessa keessattis mana dhaatii baasanii ajjeesanii gatuun isaanii dhaga'ametti jira.
wanni kun daangaa irratti waan dhaabbatee miti. Torbanoota darban keessa godina Shawaa keessatti maatii keessaati daa'imni umriin isaanii tokko gadi kan keessatti argamu ajjeesanii amma hagammaa kan itti gaafataman jiru. Ajjechaan suukanneessaan bilxiginnaadhaan Oromiyaa keessatti raawwatu kanuma itti fufee jiru malee kan dhuma qabu hin fakkaatu. Har'as daangaa ajjeesanii gatanii jiru. Mootummaan kun yoom itti gaafatama? Mootummaan kun kana yoom dhaaba? Dargaggeessa Oromoo, daa'ima Oromoo, jaarsaaf jaartii Oromoo ajjeesuun yoom dhaabbata? Mootummaan kun ajjechaa suukanneessaa lammiilee Oromoo irratti gaggeessu ittuma fufeetti jira. Wanni kun dhaabbachaatti hin jiru. Keessumaa mootummaan kun mootummaa Oromooti ofiin jechaa mootummaa Oromooti utuu ittiin jedhanii yakka suukanneessaa kana lammii Oromoo irratti raawwachaatti jira. Dargaggoo Oromoo, ola deemaa Oromoo daa'ima ta'e kana nama ga'eessa nama hin taane hamaaf gaariillee kana adda baasanii hin beekne mootummaan kun haala kanaan mana warraarra maatirraa qabee ajjeesuu ittuma fufeetti jira jechuudha. Waggaa 2-3 darban keessa Naqamteerraa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa 5 bakka tokkotti yogguu isaan ajjeesan yeroo biraa marsaa kan biraatiin 5 bakka tokkotti kan isaan ajjeesan walumaa gala Naqamtee keessaatii gara ijoollee lakkuu dabalatee gara ijoollee 12 umriin isaanii 20 gadi kan ta'e mootummaan humnoonni mootummaa kanaa fixan jechuudha. Ajjechaan suukanneessaan wal fakkaataan mootummaa kanaan ittuma fufee gaggeeffamaatti jira. Yoom dhaabbata? Biltsiginnaan ajjechaa uummata Oromoorraa, lammii Oromoorraa yoom dhaaba? Inni kun baay'ee yaaddessaa fi kan Red Terror dargiin gaggeessaatti ture. Yookaanis immoo Qashibir kan jedhamu kan dargiin gaggeessaa ture wajjiniin waluma fakkaata. Wanni inni mootummaan kun mootummaan Shimallis Abdiisaa fi mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaa kana irratti Oromiyaa keessatti lammiilee Oromiyaa keessumaa dargaggoota irratti xiyyeeffachuudhaan gaggeessaatti jiru. Qashibirii mootummaan dargii yeroo aangootti dhufu geggeesseen wal fakkaata. Mootummaan kun kan ofiif sodaate kan yookaan akkasumaan gabaasa keessaan isa ga'u miseensota isaa keessaa warra jibban warra arguun barbaanne warra akka isaan ajjeefaman barbaadan kan mootummaa kanaaf gabaasan mara humnoonni mootummaa kanaa ajjeesanii daandii irratti gataatti jiran. Har'a daangaa ajjeesanitti jiru. Waggaa 2 fuuldura Amaanuel Wandimmuu haaluma wal fakkaatuun ajjeesanitti jiru. Torbanoota darban keessa Shawaa keessatti namoota 100 lakkaa'aman ajjeesanitti jiru humnoonni mootummaa kanaa jechuudha. Biltsiginnaan mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu humnoonni isaan bobbaasan lammii Oromoo irratti ajjechaa fi darara addaan hin cinne gaggeessaatti jiru. Mee darara isaan dargaggoo Oromoo irraan gahan ilaalchisee uummanni maal jedha kan jedhu sagantaa kana keessatti uummata dubbisuudhaan isin dhageessisuuf yaalla. Akka amma argitan kanatti dargaggoo Oromoo tokko giddugaleessa Oromiyaa keessaas darara suukanneessaa irraan gaanii jiru. Sana ilaalchisee mee uummanni maal jedha yoo danda'ameef uummata dhiyeessuu yaalaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Hello.
Akkam jirta Finfinnee News Network irraan siif bilbilee gidduu kana mootummaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin durfamu akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu ajjeechaa suukanneessaa lixa Oromiyaatti magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggeessa daangaa jedhamu irratti akka raawwate harruma dhageenye haaluma wal fakkaatuun dararris Oromiyaa keessatti itti fufee akka jiru dhageenye Buraayyuu keessatti haa ta'u Giddugaleessa Oromiyaatti dargaggoo tokko kan duddisaa waan elektirikaan waxalan yookaanis immoo kan darara irraan ga'an waan reebichas haa ta'u kan fakkaatu suuraan nuuf ga'ee jira. Kana ilaalchistee maal quba qabdu akkam jirtu? Galatoomi wanti goleewwan Oromiyaa keessatti godhamaa jiran kamiyyuu wanta nama gammachiisuu miti. Egaa kan nuti waanuma itti dhiyeenya qabnuu fi waanuma quba qabnurraa odeessa isinii kennina. Dhugaa dubbachuudha fi wanti Buraayyuu irratti ta'aa jiru dhiibbaa mirga dhala namaa irratti godhamaa jiru waan haalan fokkisaa fuula namaatti irree hin tolle namoota amma fakkeenya yoon sii fudhadhee aanaa sabbata hawaasi namoota maqaan isaanii Imaanaa Iticha, Lammii Hurrisaa, Alamuu Warquu, Gammachuu Daadhii jedhamu halkan keessaa adoolessa guyyaa 27 halkan keessaa sa'aatii 9 itti seenuudhaan mana jireenya isaaniitii fuudhanii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu kutaa Keellaa bakka Keellaa jedhamutti hidhanii bakka sanitti dararaa hamaa amma elektirikaan guggubuutti deemanii waan hin jirre hidhata waraana bilisummaa Oromoo faana qabda jechuudhaan. Warri kuni warra qonnaan bultoota maatii hedduullee of jalaa qabu akkaataa warri sun keessa turanii baatii tokkotti kan dhiyaatuuf rakkoo hammaataa haala suukaneessaa haga irraatti tirree nama keessaa adda fo'anii too nama Gammachuu Daadhii jedhamu kana suura irratti argaa jirtan kana namoota kaan illee namoota tokko kan suura argadillee jira. Nama san bifa addaatiin adda baasanii kophaatti mana kophaatti galchanii dararaa hamaa irraan ga'aatii jiru. Kana malees immoo dargaggoo tokko naannoo Malkaa Gafarsaatti fuudhanii Ashoo Meedatti hidhuun ati nama hajjechiisaa turte akkas gochaa turte jedhanii namni kun nama yeroo dheeraa baadiyyaa aanaa Meettaa Roobii godina Shawaa Lixaa keessaa dhufee magaalaa Buraayyuu kanatti galee ajjeechaa namaati jedhanii waggoota dheeratiin booda kan tarkaanfii kana situ akkas godhe jedhanii nama kanarratti dararaa hamaa irraan ga'aatii jiru. Innillee buufata poolisii Ashoo Meedatti argama. Walumaa galatti wanti Buraayyuu fi naannoo Finfinnee kanatti ta'aa jiru waan haalan sodaachisaa haalan yaaddessaadha hawaasaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi namni karaa deemuu hin danda'u. Tikni mootummaa dachee kuni walakkaan namaati kan mootummaati jechuun dandeessa. Warri kuni bobbaagala namaa tiksanii warra jiruudha. Jireenya isaanii ittiin dhiiga namaa dhuganii warra jiraatan warra kana sirraallee hawaasni keenya akka of tiksu of eeggannoo akka godhu warri sunillee lammii isaa hortee keessaa dhalate kana yookaan sirna bututtuu sirna tortoraa impaayera biyya kanaaf hin taane qaqqaaliiwwan Oromoo meeqa nyaatee darbe kana jala deemanii otoo warrallee qaaliiwwan ijoollee Oromoo kana biyya kana bulchuu danda'an cichuutti cabsanii hambisuu baatanii kan jedhu isaaniif illee dhaamsan qaba. Wanti ta'aa jiru haala waan suukaneessadha. Sakanagaa isaanumtillee hin beeku wallaalaniitii moti gocha kanas kan gochaatii jiranii wanta akka kanaatitu uummata keenyarra ga'aatii jira. Dargaggoon kun Gammachuu eenyu jette kan isaan amma akkasittiin guggubanii duddi isaarri madaan godaannisi mul'atu kuni dargaggoo eenyu maqaan isaa? Gammachuu Daadhii jedhama. Aanaa Sabbataa Hawaas Gandaa Jammoo jedhamu keessa kan isoo akka san godhanii
wanti nama san irratti ta'u waan ija namaatiif illee hin tolle hamma mul'anne kuni qaamuma isaanii keessaa namni tokko namni gochi kun ta'iitiin gocha kanaa kun ija isaatti hin tolle tokko suura kana kaasee karaa keessatti nu erge. Baay'ee waan nama gaddisiisu kun ija namaatiif illee kan hin tolle aga nyaata nyaannetti yoo mana yaalatirree akka hin dhagne mana murtiitti irree deddeebisanii beellama yeroo 4 yeroo 5 ol irratti qabatanii manni murtiis jecha waan tokkoomaa kennuuf hin danda'u mirga wabii eeguuf hin danda'u shororkeessummaadhaan himata irratti shaakanii jiru. Isa kana Oromoo fi Oromiyaan namni naannoo Finfinnee jiru kun illee dammaqinsa akka horatu deebi'ee immoo sagaleen kana rakkoo warri kun keessa jiru Oromoo fi Oromiyaan akka quba qabaatuuf isin jechuudha. Dhiifama isin gaafannaa bilbilli addaan nu jalaa citee deebisee yaada isaanii akka xumuraniif bilbilaan jira obsumaan nu hordofan isiniin jedha. Hello. Bilbilata addaan nu jalaa citee dhiifama itti naafuu fi yaada kee xumuraa. Yaani naannoo kana qofaa iddoo nama jiraachaa jiru yookaan gochoonni kun itti ta'u qofa otoo hin taane naannoo Finfinnee kana guutummaatti waraanni mootummaa shiftaa kana baay'ee shororkeessaa doolessaa akka jiru isa kanatti illee quba qabdi. Garuu ta'iitiin haddatti bishita magaalaa Buraayyuu keessatti ta'aa ture. Waan baay'ee nama qaanessu waan baay'ee namatti hin tolledha. Dargaggoonni baay'een haga mana hidhaa keessatti dhaabiidhaan taa'anii bakki teessumaa dhabamee dhaabbachiisan dhamaa akka jiran illee odeessi achi keessaa bahuun dubbatama. Namni tokko mana hidhaa kan keessatti balaa siyaasaatiin yookaan waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhamee yoo kan hidhamu ta'e qarshii haga 100 lakkaawwamurree namarraa fudhatanii mana hidhaa keessaa nama baasaa akka jiran. Sirni moofan kuni akka kufu waan beekuuf ilma namaa turee diinagdeedhaan kuffisee jireenya namaa diigaa jira jechuudha. Namni waan hin qabne irraa liqeeffatee bakka meeqa seenee lubbuu namaa kana oolchuuf dirqama ta'a. Ayyee. Hello. Bilbilli addaan nu jalaa citee jira. Egaan akkuma argitan kanatti dargaggoo kana ji'a tokko fuulduraa qabee akka isaan dararaa jiranii fi haala kana fakkaatuun manadhaa keessatti akka isaan dararaa jiran suura kana warruma mootummaa keessaatii
itti dhaga'ame kan akka isaan baasanidha kan nuuf himanii. Egaan darara kana mootummaan aangoorra jiru mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jedhus mootummaa Itoophiyaa kan ofiin jedhus kan beekamtii isaaniitiin dararri kun hawaasa irratti gaggeeffamaa jira. Darara kana malee akkuma jalqaba irratti isiniif dhiyeessaa ture ajjeechaa suukanneessaan Oromoota irratti raawwachaatti jira. Mootummaan aangoorra jiru kun kanaan duras ajjeechaa suukanneessaa lammiilee Oromoo irratti haaluma wal fakkaataadhaan gaggeessaa akka inni turee fi wanni kun amala mootummaa kanaa akka inni ta'e baruun ni danda'ama jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mootummaan kun abbaa akka isaan hin jiraanne barbaade akkasumas miseensonni mootummaa kanaa warri nam tokko akka du'u yeroo barbaadanitti mootummaa kanatti inni miseensa abbaa torbeeti. Inni deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti. Inni miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan namoonni ol gabaasuudhaan yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo akka kanattiin akka baalaa harca'aa jira jechuudha. Shawwaa keessatti torbanoota darban keessa mootummaan kun namoota 100tti lakkaa'aman ajjeeseetti jira. Sana fuuldura jalqaba ji'a darbee keessa hagayya gara 8 coobbiitti bakka tokkotti uummata 11 ol fixe mootummaan kun mushurraa of keessatti dabalatee. Har'a immoo akkuma argitan kana daangaa gurbaa jedhamu Dambidolloo keessaa erga qabaniin booddee akkuma Amaaneel Wandimmoo waggaa 2 fuuldura ajjeesan ammas ajjeesanii gatuu isaanii dhageenye jirra. Mootummaan kun ajjeechaa suukanneessaa Oromoo irratti gaggeessaatti jira. Ajjeechaan mootummaan kun yeroo ammaa kanatti gaggeessaatti jiru qayi shibbirii dargiin mormitoota isaa irratti yookaan miseensota dhaabbilee siyaasaa biroo irratti gaggeessaa ture wajjiniin waan ol fakkaatudha. Mootummaan kun ajjeechaa kana Oromiyaa keessatti gaggeessaatti jira. Naannoo Amaaraa keessatti namni tokko du'ee jennaan addunyaa kanarratti iyya guddaa uuma. Namni tokko mootummaan kun ajjeesee jennaan lakkoofsa isaa eda'aniiti addunyaa kana keessatti iyyi isaanii hin danda'amu. Oromoon tokko gaafa du'e jedhu. Oromoon yeroo akka kanattiin guyyaa guyyaan harca'aa jiru kanatti Oromoon addunyaarra jiran wanna kana ta'anii ilaaluun barbaachisaa miti. Wanna kana ta'anii ilaaluun itti gaafatama jalaan nuunis nun baasu. Isa kanaaf Oromoonni addunyaarra jirtan daangaa gara fuulduraatti maqaan guutummaan isaa eenyu akka ta'e inni mirkaneeffannaa maatii isa ta'uu keessa beektota dubbisnee dhageessisuudhaaf ni yaalla torbanoota dhufan keessatti ajjeechaa Oromiyaa keessatti mootummaa biltsiginnaatiin deemaa jiru ilaalchisee kaavereejii bal'aa kennuudhaaf carraaqqii ni goona. Ajjeechaa daangaas ilaalchisee keessa deebinee kan gabaasnu ta'a. Egaan ajjeechaa suukanneessaan mootummaan kun Oromiyaa keessatti raawwataatti jiru yeroo ammaa kanatti garmalee sadarkaa hamaarra ga'ee kan jiruu fi guyyaa guyyaadhaan wanta suukanneessaa mootummaan kun raawwataa akka jiru isa kanarratti gabaasuudhaaf jirra. Egaan guyyaa har'aa sagantaa keenya gara xumuraatti fideen jira. Mee beeksisa tokko dhiyeesseen gara xumuraatti deemna jechuudha. Egaa beeksisa keenya har'aa keessatti torban dhufu kana guyyaa sanbaduraaf sanbata guddaa gaafa fulbaana 16 fi 17 konferensii guddaan biyya alaa kanatti gaggeeffamuudhaaf deema. Konferensii kana kan gaggeessan namoota addunyaa irratti beekamoo ta'anii fi haala siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaatti jiru akkasumas Oromiyaa keessatti deemaatti jiru itti dhiyeenyaan kan hordofaa jiran as keessatti akkuma argitan Keejil Trombool kan harka bitaarratti argamu Profeesar Makuraa Bulchaa kan gidduutti argamu harka gararraatiin akkasumas Alex Doal kan jedhamu biyya Ameerikaa kana kan jiraatu inillee itti dhiyeenyaan siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru haalaan kan hordofu
Professor Muhammad Hassan Ogeessa Seenaa Beekaa Oromoo fi akkasumas Dr. Truman Trevor Truman kan jedhamu mirga dhala nama Oromootiif waggoota 30 oliif kan falmaa ture. Isaan kun kan keessatti argaman konferensii guddaan biyya alaa kanatti geggeessuudhaaf jenna. Konferensiin kun akkuma isiniif kaasee gaafa Sanbata fulbaana 16 fi akkasumas 17 akka inni geggeeffamuuf sagantaaleen garaagaraa kan irratti argaman yogguu ta'u, namoonni asitti keessatti suura isaanii argitan kun warra presentationii keynote speaker ta'anii warra dhiyaatanii warra dhiyeessii ijoo irratti kan dubbatan haala siyaasaa Oromiyaa keessattis akkasumas Itoophiyaa keessatti amma deemaa jiru haala Afrikaa fi addunyaa wajjin wal bira qabsiisuudhaan kan dhiyeessan ta'u. Qabsoon Oromoo kun fuuldurri isaa maal ta'uu akka qabullee ilaalchisee sanarrattis barnoota yookaan presentationii ni qabaatu. Egaan kanarratti virtually waan deemuuf biyya keessaas biyya alaatis irratti hirmaachuu dandeessan. Akkuma toorri ittiin wal ga'amu toorri zuumii ifa ta'een deebisnee kan beeksisnu ta'a jechuudha. Waliif qoda, waliif dabarsaa hirmaadha jenna. Akkasumas ajjechaa suukanneessaa mootummaan Biltsiginnaa lammiilee Oromoo irratti raawwachaa jiru mormuudhaan biyya keessattis haa ta'u addunyaa irratti mormii keessan akka dhageessistan asumaan waamicha isiniif goona. Ajjechaan Biltsiginnaan lammiilee Oromoo irratti keessumaa dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffannoodhaan geggeessaa jiru. Qaay shibbirii mootummaan Dargii mormitoota isaa irratti geggeessaa ture wajjiniin wal fakkaata. Maaliif yoo jettan mootummaan kun lammii Oromoo shakkii wanta jedhuun hin qaba. Deeggartoota yookaan miseensota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan lammiilee Oromoo kan ajjeesuu barbaadu ni qaba. Erga hidheen booddee manadhaa keessatti darara guddaa erga irraan ga'e booddee ajjeesee gataatti jira. Dararri kun akkuma lammiin Oromoo Oromiyaa irraati yeroo gabaabaa fuulduran waliin dubbate haala kanaan deema jechuudha. Erga hidhaniin booddee haala kanaan dararu. Achii booddee immoo ajjeesanii daandii irratti gataatti jiru. Wanni kun hojii edilee mootummaa kanaa ta'etti jira. Hojii edilee mootummaa naannoo Oromiyaadhaaf humnoota isaa ta'etti jira. Akkasumas hojii edilee mootummaa federaalaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin geggeeffamuun deddeemaatti jira. Wanni kun nanna namaaf ta'etti jira. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti kun maaf ta'e jedhanii gaafachuun hafee jira jechuudha. Nanna ta'etti jira jechuudha. Ajjechaan akkasii kun waama baratamaa ta'etti jira jechuudha. Biyya alaa kanatti nama dhiisaatii peet yookaan sareen faallee adurreen faa akka kanattiin hin ajjeefamu. Adurreen sareen yoo jalaa duute abbaan adurree kana abbaan saree kana torban tokko guutuu gadda akka dhala namaatti jechuudha. Dhalli namaa namni tokkichi harka poolisiitti yoo darbee jedhe waggaa guutuu wanni kun jeequmsa guddaa kaasa biyya Ameerikaa biyya keessa jiru kana keessatti. Oromiyaa keessatti Oromoon taa'ee wal ilaalaatti jira. Oromoon yagguu akka baalaatti harca'u mootummaa kanaan akka baalaatti yagguu harca'u Oromoon taa'ee wal ilaalaatti jira. Dargaggeessi Oromoo har'a daangaa ilaalaatti jira. Daangaa har'a ajjeesanii gatanitti jiru. Waggaa lama fuuldura immoo Amaanuel Wandimmoo utuu uummanni ilaaluu ija uummataa fuulduratti ajjeesanii gatanitti jiru. Wanti kun dhaabbachuuf hin jiru. Mana tokko keenyaa dhufee qosoqosuun isaa hin hafu. Mana tokko keenyaa dhufee rurrukutuun isaa hin hafu. Oromoon bahee falmachuu danda'utu irra jira. Nurraa dhaabaa jechuu danda'utu irra jira. Ajjechaa seer malee kana nurraa dhaabaa. Isin hin barbaannu Oromoon isin tufeera. Abbaa fedhuu qaba. Abbaa fedhuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo barbaada uummanni. Kanaaf ati abbaa torbeeti. Ati waraana bilisummaa Oromoo jedhanii
lammii Oromoo qe'ee keessaa kan waan tokko hin beekne daa'imallee kanatti ajjeesaatti jiru. Oromoon wanna kana ijaaramee wal dubbisee walitti haasa'ee akkamiin furanna jedhee wal gaafatee wanna kana furachuun dirqama ta'eetti jira jechuudha. Wanna kana Oromoon ofirratti ilaaluun walirratti ilaaluun yeroon isaa raawwachuu qaba. Egaa ajjeechaa mootummaan kun Oromiyaa keessatti raawwatu naannoo kan biraa keessatti illee deemaatiin jiru yeroo ammaa kanatti. Yoom dhaabbata jechaan kun ofiin dhaabbachuuf hin jiru. Ofiin dhaabbachuuf hin jiru. Ajjechaan kun yoo Oromoon bahee falmatee ofirraa hin dhaabu ta'ee fi ofiin wanni kun ofiin dhaabbachuuf hin jiru. Kanaaf harrumatti yaaduu danda'utu irra jira. Oromoon harrumatti yaaduu danda'u wanni kun nu ga'e dhaabbachuu qaba. Nurraa dhaaba, ajjechaa nurraa dhaaba, darara nurraa dhaaba jechuu danda'utu irra jira Oromoon. Har'a bahee hin falmatu taanaan tokkuma tokkoon mootummaan kun shororkaa uummata irratti geggeessaa akkuma kana gabaasnee hafaa deema jechuudha. Wanni kun bahee uummatatti mul'atuuf uummanni dheekkamsa isaa akka mul'isuuf uummanni gumaa daa'ima akkasitiin mootummaan ajjeese kana akka baasuuf seeratti akka dhiyaatuuf jechuudha. Dhugaan daangaa dhokatee hafuu hin qabu. Oromoon martitti yaaduu danda'utu sinirra jira. Obboleessi keessan haala kanaan haala suukanneessaadhaan mootummaan akkuma hadda isaarra argitan kana erga darareen booddee ajjeesee daandiitti gateetti jira. Wanni kun Oromoo dheekkamsiisuu danda'utu irra jira. Oromoon mootummaa kanaan nu ga'e sin feenu kana booddee nurraa bu'i sin barbaannu jechuu danda'utu irra jira. Kanan ta'u taanaan mootummaan kun wanna kana ettuma fufuunsaa hin hafu jechuudha. Ettuma fufuunsaa hin hafu waan kana mootummaan kun ettuma fufuunsaa hin hafu. Kanaaf yaa Oromoo itti yaadaati nu ga'e ajjechaa kana nurraa dhaabaa kan jedhu ammumaa qabame mootummaa kanatti himuu danda'u nurra jira. Akkuma kana duras dubbadhee ajjechaa lammiilee Oromoo irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin geggeeffamaa jiru kana ilaalchisee maatiis, firoottas, ollaas dubbisnee haga danda'ametti dhiyeessuudhaaf ni yaalla. Sagantaan kun kan har'a jalqabne kan itti fufnu ta'a jechuudha. Waggaa 2 fuuldura akkuma kana waan Amaanu'eel Wandimuu gabaasnee turre. Haa ta'uti wanna sanaan dhaabbachuu dide mootummaan kun lammii Oromootiif gatii dhabeetti jira. Lubbuu lammii Oromootiif gatii dhabeetti jira. Akka argan ajjeesanii gatuun akkuma mirga ta'eetti fudhatee mootummaan kun qaamni na gaafatu hin jiru jedhee wanna kana raawwachaa gatii itti fufeef wanna kana addunyaatti saaxiluu irratti cimsinee ni hojjenna. Sagantaa keenya sagantaa afaan dandeenyu maraan dabarsuudhaaf ni yaallaa nu eeggadhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo sagantaa keenya tamsaasa kana waliif qoodaa ajjechaa lammiilee keenya irra gahaatti jiru kana lammiin Oromoo marti balaaleffachuudhaan mootummaan kun akka saba keenya irraa dhaabu walumaan akka gaafannu asumaan waamicha isiniif goona. Egaan sagantaa keenya har'aa kan aga ammaati. Akkuma sagantaa keenya irratti beeksisne torban dhufu konferensii guddaatu deema. Konferensii kana irratti beektota asiin walitti argamantu nuuf dhiyeessa, barnoota garaagaraa nuuf dhiyeessa. Kanaaf warri dandeessan akka hirmaattan akkasumas immoo akka waliif qooddan asumallee isin yaadachiisa. Sagantaan keenya har'aa kan hagamaa ture. An Daani'el Dibaabaati. Kun Finfinnee News Networkidha. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenya tamsaasa keenya waliif qoodaa. Sagantaa keenya kana waliif dabarsaa isiniin jenna. Waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa jenna. Sagantaa keenya asumaan xumurra.